Hello, obboleewwan koo akkam jirtu? Fayyaa keessanii jirtu? Nagaa keessanii ani jira fudhatti beekan galata waaqayyo isinii jira. Anaa jirtu baganaa jiraattan habiibooche baganaa jiraattan isin jaalladha. Baganaa jiraattan nagaa keessan jirtu fayyuma. Warreen addisi subscribe godha warreen turtan like godha. Ara way fidee maali naan jedha maal fidee nuu dhufte maal fidee nuu dhufte maal fidee nuu dhufte way fidee har'a biccuu tokko sorsaa walitti arree jirra. Biccuu tokko walitti arree jirra jechuudha. Pirankiin godhaafani har'a walitti naarra garuu kaleessa wal lollee jirra. Yoo isiniin jedhu kiristaanonni lola busheessu osoo hin taane fakkeesseetani. Garuu itti dubbadhee sirriitti itti dubbadhee maal jedhee jiru akka kooduriitti akkas shiqqeedhee bareedee eegee maaliin godha beektu? Uffadhee laala isinittis bareeduudhaaf zanaa fataa isiniin jenne. Akkami wantoon jiru duuba kana immoo laalina hin dhumte daabbaan hin jirtu. Daabbaa kana gaaf tokko carqii keessa isinii dhiyeessitti gasa. Wayi sadii fidee dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa galgala mucaadhaa qeensa hin qorinnatu qoraafi jennaan didee ati qortumnatu qoraaf jedhee mucaadhaa tokkeessa qoru biccuu tokko qofa mucaa xugnaa mucaan boo'e. Achumaaniin aaree walitti dubbachuu didnee jechuudha. Walitti dubbachuu didee mucaa sosoobinaan nan didee urti hoosisnaan nan didee raffisnaan nan didee wajjin rakkatee urfatee raffate. Itti aareen jiraan beekan kan aaree jiru. Kanaafiyyuu maaliin godha beektu amma nan laalladha dhufaa jedhee hin beeku dhugaa dubbachuu. Hin dhufnee namatu dubbate. Saatiin amma deemeera inaas hin dawwalle erga ganamaa ta'e innaa kan meeqa naa dawwalannaa manaa bahu naan dawwalle aareetti goree waan jiruufi. Atiin qortumnatu qoraaf jennaan ergan qubaa kana arfan qoree fi inni quba guddaa kana qoroofitti mucaa qonxoote xiqqoo tokko boqocaadhaan achumaan wal lolle achumaaniin aareerra jedhe dhugaa dubbachuudha bo'uun ka'e ilaa akka mallee mucaan koo yeroo bo'u hin jaalladhu baay'ee itti dhiphadhe waan ta'eedha amma maaliin godhadhee oduu biraa isinitti hin dheeressu piraankiin godha akka kan piraankiin godha kenneettoo naqeen jira hin beeku akka kenneettoo naqe kenneettoo baay'ee jaallata garuu nuunaqichaa ture torbee darbe keessa. Achumaan hin jalaa zim jedhe ayyaanumatti naqa gizee takkicha hin naqodeen hin jalaa didee amma maaliin godha beektu inni hin beeku dhugaa waaqayyooti akka nama machaa'ee isa dhugaa oolee hin qammafne bara bazawii isinitti odeessuuf hin dhufee dirsa akka nama isa machaa'ee yookaan akka nama diidaa namni waa namaa fidee dhugee machaa'eetti eegaa jechuudha. Jennaan inni dirbatu maaltu si gashee hin jedha yaa rabbi gooftaa qonna milkeessi qo'a isinitti agarsiisa. Kenneettoo koo isinitti agarsiisa. Ayilaandii kana dheengaddan itti biriindaa bite. Biriindaa otoo hin taane qarraaree biriindaan bite kanatti. Maaliin godhadhe isatti naqeetanii akka waan namni gandaanaa fide farsoo isa geessuun godhamu beektu miti warri kiristaanaa warri kaan warri waan na godhan hin beektu miti akka waan namni ollaadha isa naa fide isa fakkeesseetaan mataa isa jaanjessa. Akka nama dhugeessa akkiree godhadhannaan dhufe. Amma kanaafuu kanattan naqee eeggadha jechuudha. Isinuma biratti qulqulleessuu barbaadini booda muudii biraa sobee kan godhu akkasinitti fakkaanne kuni irraan baasa qola kana. Yaa waaqa saatii sorbatamu kanatti fidii kanatti naqaa jechuudha. Qodaasaa duraan inni qeedfe kunis ayilaandii mamuriin akkana godha waan hin jaalladhuuf malee qodaa qabaa qodaa beekanitti fakkaatina. Dhugaa waaqa kenneettoo dha waan biraan seenaa. Ani akkatti kenneettoo hojjedhu garbuu xiqqeesseen garbuu nan akaa hin guggubu akkaataan nan daaksisee bukeesseen hojjedha jechuudha. Kanaafuu noormaali kenneettoodha jechuudha. Ittiin dabala na hordofaa malee nan deebi'a. Akka waan dhunne hin beekaa kan kenneettoo malee waan biraa dhuguu hin jaallanne hin beekaa. Kanaafiyyuu maaliin godha beektu akka nama machaa'isa akkarii daasii dannasuuf kaameraa koo dhoksadhee ilaallaan dhufe. Kaameraa koo dhugaa rabbi iddoon hin agarre dhoksadha waaqayyo na gargaara ilaallaan dhufe. Misaa kee fudhatteenyaaf eegsisa keetiitu beekaa maaltu magahee hin jira. Maaltu baatee mucaanis yoo boo'in fuudhan mallee rafaa jira yoo inni ka'e boo'in fuudhu. Asuma laalaa jira.
agartanii kennettoo normaali isiniin jedheera kana beekaa waxaa godhee addeessee akaa'e. Anisa guggubanii ashaarosa akka atalaa bunaa sana keessaa immoo naqanii daffisanii atalaa ashaarosa sana immoo hagan naqanii qoshaashaatti bishaan isaa cuunfaa dhimmuu manaan beektu miti mana gaxarii mana dhoqqee geettan guddadhe baazawwee haadha kiyya argan biyyaa deemuuf qophaa'een waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u mana ijaarsisuuf jalqabee ergan deebi'es gooftaan na gargaaree ijaareeraaf jechuudha maqaa waaqayyoo alfaatu. Malee mana citaa geettan guddadhe dhimmuu mana keessa na caccabuun beektu miti dhimmuu mana kee fakkeessu warra kaan yeroo kenneetti hojjetan ani garuu akkanatti malee beekeen hojjedhu. Kanaafuu maaliin godhanii sorsaa keessan hin maraacha kan naan dhufe. Maafa beeksisa njaa. Kun dhugaa waaqayyoo reeffa hin qammase sinuma fuulduratti maal dhugaa rabbi. Waaw. Kanaani sorsaa keessan eeggadhee ittisa badhaaka. Maal leessitare? Maal gadaan taasisaa? Natti dubbateetiin kare jira. Akka namichaa godhadhe yaa waaqayyoo na filkeessi. Meeyyaa gooftaan naa gargaaru. Kanaan piraankiin irratti hojjedha jedhanii isinitti waa kabuu dhufe ishii kana immoo viidiyootti kana ilaala. Yoo hin taatan dafa ammas ni gadhiisa dhugaa rabbi. Amma yoo hin ediitiin godha ammas ammaan gadhiisa yoo hin ta'a. Bareedduudha jettanii. Irratti hojjedhu dafeedha naa barreessaa. Dafaadam dhugaa isiniin jira. Sa'aatii 7 ta'uu fi yeroo kan gizee 4-3 naa dawwala yoona kana misaan hin geenye jedhee misaadhaaf dhufu maal hojjette jedhee amma garuu akkuma na zagga'etti bahee akkuma na zagga'etti galuuf jira. Kanaafuu maal gootu beektu naa barreessaa ammas ni gadhiisa viidiyoo kana sinan jaalladha. I love you my habibochi. Ba'uunis sinan jaalladha naa jiraadha.